Ijoollee lama qabda ijoollee kee waan nyaachisuudhaaf deema qullaa muka lama cabsattee jennaan akkasana si godhanii qaama seeraati moo abbaa boqqollooti mana hidhaa si geessaniiru erga mana hidhaa si geessanii si geessuun jiraan ollee maaf akkas si godhanii ka jedhu seerri moo mabilii isaan si baase seerri moo akkamitti si gadhiisi. Okay. Akkas kan makana fakkaata. Miira keessa dagattee viidiyoon kuni haati tokko yoo rakkattee beeloftee ustaas dubbadha. Viidiyoo kee dhaggeeffadheera. خلاص استاذن بوينا namni waan fedhe haa ta'u haati kuni rakkadheeni viidiyoon mul'ataara amma wanti gabaabaa tokko haadha kana akka isheen gargaaramtuu fi fidi an akka dhuunfaa kotti ituu ilma namaa miti ta'eeti seexannoo jechuudha. Seexanni nama fakkaatee dhufte ilmoo kootii na jalaa rakkatee naaniin waan inni nyaachisu dhabeetu jettee maqaa haadhummaa sanatti natti dhaga'ama natti akka dhuunfaa kotti. Seexana caalaa diinni namaa jira. Diinni ilmoo namaa hin jiru sa. Garuu jechuun ituma hanna ta'eeti ituma hanna guddaa qotiyyoo tatame sangaa tatametu ta'e safety namaaf miidiyaatti hin baafamu. Safety namaaf viidiyoon waraabamu. Namni kun ituu hannichi hanna guddaa yoo ta'e jechuudha miidiyaatti waraabamu dhorkaan akkuma seera biyya sanaattu hin danda'amu safety nama sanaaf. Sababiin namni kun maatii qaba boor jireenyi isaa jijjiiramuu danda'a. Boorillee namni kun jijjiiramuu danda'a. Garuu kun nan rakkadhe nan dhabe ilmoo koo waan hin nyaachisu dhabe. Kanaaf rakkina akkasina godhe jennaan haadha kana jilbeeffachiisee waan kana godhe. Jechuun qaamni mootummaa ituu waan kana ilaalu amma yoonaatti namni kun to'annoo seeraa jala hin galle taanaan sirrii miti. Kun wanta nama jibbisiisudha. Wanta addunyaan namatti kolfudha. Waan addunyaan namatti kolfudha. Kana gargaaruu qabayyuuti malee akka kanaa gochuun qabu. Afaan amantii barbaade amanu namni afaan barbaade dubbatu saba fedherraa ta'u. Hanna mitiiti foon namaayyuu nyaachuun hin danda'ama namni waan nyaatu yoo dhabe lubbuu isaa oolchuuf. Hanna kana wanta guddaa miti. Akkuma amantaa kamittuu. Kanaaf tokkoffaa namni kun seeratti dhiyaachuu qaba. Namni haadha keenya fide akkas godhe. Seeratti dhiyaatee adabbii isaa fudhachuu qaba. Adabbii barsiisaa ta'e. Sababni safety nama tokkoo eeguu dhabuutiin. Lammata miidiyaatti baasuu. Inni kan biraan gargaarsi haadha kanaaf ta'e wanti kana dura nama tokkoof ta'e hin beekne haadha kanaaf ta'uu qaba. In gargaarra waan rabbi nu dandeessise yeroo gara gargaarsaatti wanneessan deebeenan dhufaa viidiyoo akkasii arguu caalaa garuu baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasitti nu mootummaa biyya bulchaa jiru waliin dhaabbataa jirra. Waliin jirra. Ammayyuu waliin jirra. Garuu waan akkanaa kana tarkaanfii irratti fudhatamu taanaan maaliree sayyidii wayitii wal gabbarramu.
بر وانا كان أرجو بقى وانا كان أرجو مرباط لكلا أتعلم دسادة بيوني تسبتو بيو كيسة جرو بودون كلا يسدواني وانا كان أرجو من نادرني دبتني كبساني أمامني قدين جرا حتى بشاندوكي وصلات تانتو كدو برتيدوكو سنوانا نياتشون نبي أتوزي نياتو مالتا كدسي كده ينا ركوجت فيديو kita itu acara tidak apa sila dan acara tidak apa tulis sila kutas sportis malis gabasi rakko jattu utuna mumma kabate butti sinan no shawa angon ninan no shawa kese jirtan polisota dubartii kana takkana godhe seeratti nundeessitan taanaan awaanan dubbadhu tokkoyyuu hin qabu seeratti dhiyaatanii akkuma jarri viidiyootti gadi baasanii dubartii kana salphisanitti bulchiinsi naannoo shawaa adabbii walqixa yoo dhuguma dubartiin kabaja qabaatte yoo dhuguma haati magaala qabaattee kabaja isin biratti qabaatte namni kun seeratti nuu dhiyaatee fakkeenyan ta'u taanaan nu sagalee keenyan dhaabnu jechuudha. Mikinan ni dubartii kun kadamteef dhabuu hiyyeessummaa qofa barra akka hiyyeessitti qabneef halkanii guyyaa sadartee injini gurraacha'ee cobnee dhumaa jirraam hajiraatu nu jalaa tuqinaa sooressaa beekichi godhamee manni sooressaa eebamee hiyyeessa akkasitti salphifama taanaan biyya maalii qabnaree मुबारक जे والله बुलची सगंदा sana akka barbaadu dureessa bulchiin sanaannoo sana akkanuu fiddan Assalamu alaikum duraan dursee akkam jirtan fayyaa keessanii mube galatoomi viidiyoo kana dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ati dhuguma nama hawaasaaf quuqamu nama yeroo kamiyyuu rakkina hawaasaa bira dhaabatudha hedduu onni irraa si galateeffadha gaafa takka jedhee viidiyoo kana argee jalqaba irratti feesbuukaa fi tiktookii illee poostii godheetira tiktookiidhaan dhaabbanni tiktookii qabee viidiyoon sun akka namni tokko hin argine godhan jechuudha gama biraatiin ati ammoo ulfinnatu si mala kabajamuu qabda mubaarak haadha jechuun nuuf waan itti qoosuu hin qabne dubartiin bar obboleettiteen haadhateen haadha warraa keenya kabajatu isiin mala ilma namaa tokko ani qaama seeraa yoo ta'e maaf hattee namni wayita siin jedhu beela'ee hate rakkadhee hate nama jedhu tokko adabuunuus hin barbaachisu boqqoolloo mataa lama sangaan hanne qabeenya biraan hanne waan kanarratti jechi isaan jedhanii dubartii sana akkasitti dararan sun nama sammuu isaa yaaddu nama humaanitii namummaa qabu ka bineensa ta'e malee namni ittiin dhagaamne hin jiru namni kana deeggaru hin jiru qaama mootummaa keessas qaama kana deeggaru tasuma jiraachuun qabu ilma namaatii sun bineensa malee bineensa har'a bineensuu garaa siinaa bar bineensi bosona yoo itti maxxaite bar xilaata sirraa dhoorgaa bar xilaata sirraa ittisaa bar haadha tana ani jalqaba irratti mubaarakiin galateeffachuu barbaada haadha tana barbaadaa ture nullee Facebook kanarra argaa turte Arafaat Abubakar Faati maxxansee barbaadaa ture dubartiin tun akka an argutti dachii shawaa keessatti miti rakkoon kun irra gahe loqoda afaanii irraa ka'ee mubaarak ifamallee naa godha yoo tasa wanni kun akka an hubadhetti dubartiin kun nama qe'ee ishii irra naannoo amma jettu kana jirtu natti hin fakkaatu yoo dogoggore ammoo ragaa kana nuu qulqulleeffatta naannoo kamitti rakkoon kun isirra gahe qaamni seeraa ammoo deebisee isii gadhiise sunis warri osoo seeratti hin dhiyeessin isii rukute bari akka mubaarak fakkeenyaaf ati qaama seeraa yoo ta'e poolisiin tokko nama tokko viidiyoo waraabee dubartii miskiina mataa lama fudhatteedhe viidiyoo waraabee rabbi jedhi wanti isii ol kaasanii gatteessanii isiin dadhabdee kakkufte sammira nyaattee garaan qabdu lukkeettuun isii jala kuftee achi gadhufte jettee achi gajjiin oluma kaasanii itti fufsiisan abboo rabbiin rahmata akkamisii godhaate akkanatti miskiina cakkana dhaga isitti maan biyya faranjii keessa jira wallaahi billaahi faranjiidha rabbiin maa addunyaa itti kenne itti yoo gaafatte mubaarak akkanatti siyyi imimmaan buusuumi dubartii ulfaa yoo argan tarakkattee akkasi boqqolloo lamaaf dararan saniini dubartii ulfaa yoo argan makiinaa dhaabanii bishaan kennaniif makiinaa dhaabanii mee rahmata bakka hin qabnetti rabbiin rahmata sii godha obboleessoo haadha tana darara dubartii miskiina tana cabsitee ol kaasaa boqqolloo lamaatti jettee yaa rabbii naa roobi jetta abboo rabbiin kanaaf hiyyummaa itti buuse kanaaf bar hiyyummaa itti kenne addunyaa kanarra deemtee olaalte ummanni akka ummata sanii walitti siqakkanu jiru haasitummaan hiyyummaan kanaaf ummata keenya dhaalte bar
Mee namni haadha tanaaf mataa lamaaf jecha nyaata isii kennu mana geessitee nyaachisuu qabda ture osoo kabajaa namummaa qabaatte. Nama salaatu yookaan akka nama rabbiif godhanii da'waa sitti godhan. Cakkanee kana qabu kanaaf rabbiin waa maraa nama kenna dhoorgate. Kanaaf hiyyummaa nu maddabe. Nutuu walitti cakkana. Nutuu garaa walitti jabaata. Nutuu waan xiqqoodhaaf mee haadha tana osoo haadha qabdu akkamiin miidiyaa irra fiddee ushaappii dalaysiisaa caccabsitee haadha tana ijoollee daa'imman wajjin isii rakkattee rakkinna kana isii mudate dabaltee maa kennitee fi maangortiin ayyooti yoo beelofte anat deeggarsa sii gaafata maamaa mubaarak godhe kanan godhina haati teenatu rakkatte ijoollee kana wajjin dalaramaa jirti hawaasni oromoo bal'aan addunyaarra jirtan namni walirra humna qaba waan dandeettaniin haadha tana bira nuu dhaabbadhu maaf hin jedhin fiddeetiniin namni si jaju hin jiru waraana geggeessitee ulaa galaanaa nuu deebifte seetaati. Bahara diimaa Itoophiyaadhaaf Oromoof deebifte si fakkaate. Finfinnee Oromoof deebifte si fakkaate yoo haadha ta'e na lupheettu cabsite miskiina waan nyaattu dhabde ta'e ilma ofiititti waan afaan keettu dhabdee daa'ima isiitiif rakkattu kararra gabbaaftee jilbifachiiti. Eenyu si jaja kanarratti olaantummaa seeraa kabachiisuuf kana goote odoo dhugatti seera beeyte ati qaama seeraatti xiyyitee haati tu waan nyaattu hin qabdu mootummaan deeggarsa godhuufi qaba raashina kennuufi qaba jettee gaafachuufi qabda ture. Kanaafi mubaarak ulfaadhu kabajaa guddatu si mala ammallee rabbiin hawaasa kana keessa si kaa'e hawaasa kana rakkataa kana bakka maraa fuuftee rakkoo kumaatama baafte ka du'a itti murteessan du'aa baraarte ka lubbuu isaa irratti du'a murteessan du'aa fuute har'allee haadha tanaaf akka ati waan gaarii gootu an abdii qabaa rabbii gaditti sirraa ammallee taanaan ammallee du'aa isii godhuu qabu manni Oromoo guddaa xiqqaan si eebbisuu qabu. Wallaahi billaahi nama akka keetii gabbu'ee hawaasa keessa miskiina tajaajilu rakkina miskiita immaan buusu kuni saba kam keessaa iyyuu saatii kanatti hin argamu. Kanaafuyyuu ulfinnatu siin mala namoonni haadha tana irratti yakka kana raawwatan nuti amantiidhaan obboleessoo ani biyya faranjii keessa ta'a takka Ahmad ati muslima jedhee namni firraan na dhiibe hin jiru maal barbaadda maal sii goona maal rakkatte jedhanii nu gargaaranii bar ati biyya keessatti haadha tana maskala isii nuti bar amantiin kee keeti namummaadha humaaniti humaanitiidha malee ilma namaa irraa eegamu. Kanaaf jecha